የብርሃን ምንጣፍ ድባብ ዘርጋ ለውዳሴሽ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenya laal waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanti isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessan ishee lakkoofsa 8 isiniif jira nagaa koon jira galanni fulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa har'a oduu addaa wayii isinii qabadhee dhufee jira waan baay'ee na gammachiisee fi waan baay'ee natti toledha jechaadha. Misiraachiidha kanarraa kuni. Obboleetti keenya asirra suura ishee argitan kan akkuma jalqaba suura isinii kaa'u kana dura akkana turte ammoo ilkaan ishii tolfamee fi bifa kanaan jirti jechaadha. Bataami waan natti tole keessaa tokko maal jette hanqina qabeenya dhabuutiin ilkaan ishii sirreeffachuu dhabdee gadi ba'uuf hawaasa keessatti ilaalchi namoonni naa qaban inda'um namoota bakkee dhiisanii ijoolleen koo natti qaaniffatan jette waggaa wajjin deemu. Sababa ilkaan ishee kanaaf jechaadha. Inna iyyummaan kuni waan nama goon hin qabdu dhugaa. Biyya lafaa kanarratti wanti namaa gadi si gootu dhaba jechaadha. Dhabni waa hundumaa gadi si godha. Ilaalchi namni si qabus qabeenyan yeroo ammaa kana jechaadha. Egaa dubartiin kuni hoteela keessatti haati qabeenyaa takka hoteelota hospitaala jechuu kooti soorii hoteelan jedhee hospitaala hedduu keessa deemtee gaafattee gaafa jettu birriin ittiin ilkaan kana tolchisiifattu bagatiin isaa guddaa waan ta'eef isheen immoo mallaqa kana waan hin qabneef dhiistee galuu filatte. Egaa guyyaa rabbiin immoo si kaasuu barbaadu, guyyaa waaqayyo si milkeessuu barbaadu, guyyaa waaqayyo karaa kanaan seenaa keessiif jijjiira siin jechuu barbaadu haala salphaadha si kaasuu danda'a jechaadha. Egaa akkuma suura irratti argitan kana haati qabeenya takka hospitaalicha keessa jirti. Gatii gaafattee akka birrii kanallee dandeenye gaafa isheen dubbattu dhageesse akka tajaajila bilisaa ishiidhaaf gootu. Akkasumas ilkaan ishee tolchitee fi akka nagaan ishee gaggeessitu dubbatteef waadaa galteef. Waadaa sanis yeroo salphaa keessatti guyyaa 3 dura har'a xumuramee fi uffatallee bitanii fi miidhassanii inoo bifa kanaan gadi baasan jechaadha dhugaa. Wanni birri kaalle samaayii beetin mangadaalee jedha warri soddaa. Mallaqni jiraannaan wannamtiin qabati bakka wantumtu hundaanuu of miidhassuu dandeecha. Rifeensa saanaan ilkaan kee taanaan waan dhanna keetirra tabaale hundumaa sirreeffachuu dandeecha laala. Garuu biyya lafaa kanarratti dhabni bootan taane si dhaabdi boota kamii gadi si gooti jechaadha. Egaa dubartiin kunillee sababa qabeenyaa mallaqaatiin hanqina mallaqaa irraa yeroo dheeraadhaaf hawaasa keessatti ilaalcha hawaasni ishee qabu baay'ee gadi bu'aa ture. Akkasumas immoo ijoolleen ishiitillee itti qaaneffachaa turan. Bakka sanitti dogoggorri maatii keessa jira jechaadha. Ijoollee ishii sanirratti komii tokko hin qabaani. Ijoollee biraatiifis ijoollee fakkeenya ijoollee keenya ijoollee ilaalcha maatii keenyaaf ilaalcha gadaantummaa qabdan. Haati kee haa bareeddu, haa fokkistu, ilkaan ishii haa toluu baatu, ija jaamas haa taatu, hancabas haa qabaattu, waan feete haa taatu haati haadha. Haadha tiyatti hin qaaneffadhu. Haadha ta'u waanuma kamiinullee hin geeddaramtu haati. Addunyaa kanarraa yoo jiraate kan gatiin ulfaataa haadha. Kan gatii ishii kafaltanii xumuruu hin dandeenye haadha. Haadha kee jechuun warqee addunyaa kanarratti takkasee harkaa baanan deebiteen argamneedha. Wanti hunduun argama biyya lafaa kanarratti. Qabeenya har'oo argatte bordhabuu dandeessa. Yoo bordhabde iftaan hojjettee argachuu dandeessa. Biyya lafaa kanarratti wanti ati hojjettee argachuu hin dandeenye yoo jiraate haadha jechaadha. Haati kee takkaa dhabamte daanaan biyya lafaa kanarra deebiteen argamtu. Haadha kee gizee si faana jirtu yeroof biraa qabdu akka warqeetitti akka hanqulaalitti qabi. Qabi harmee kee. Irraa illee fagaattu yaadaan jajjabeessi. Yoo hammuma fe'ellee beelofte biyya namaallee warra jirtan yoo hammuma feetellee beelofte yoo hammuma feetellee dheebotte yoo hammuma feete rakkina kam keessallee yoo jiraatte harmee keetiin rakkoo keessan jiran jedhini. Jireenyi gaarii keessan jira jedhini. Waan hunduu naa guuteera jedhi yoo nyaannillee nyaadheera jedhi.
ishii gammachiisuudhaaf jechaadha. Akka cinqamtee intalli keessu maal keessa jirti? Intalli keessu wayi waa taati. Wayi na jalaa dhukkubsatti. Wayi na jalaa beelofti. Wayi na jalaa rakkatti jettee akkasiif hin cinqamne. Cinqamtee akka waa tokko si harkaan dhukkubsanii harmeen kee isee lubbuudhaan jirtu itti qaaneffatinaa. Waan feete haa taatu, bifa feete haa qabaattu. Haa miidhaguu baattu, sii jettee cabde. Odoo uffattee, odoo dura si dhaluu baattee, si guddisuuf cinqamuu baattee of tottolchitee bara abbaa feete caaluu dandeessi. Isheen garuu umrii ijoollummaa ishee, qaama ijoollummaa ishee, miidhagina ijoollummaa ishee sii jettee fixatte. Inna dubartii kana kan dinqisiifadhe dhabatu namaa gadi ishii godheedha. Waaqayyo immoo milkeessee hilkaan isheellee sirreeffattee jirti. Baga siif milkaa'in jedhaani gammachuu ishii gammachuu keenyadha. Gammachuu haadhota hundaati natti tole. Kanaafuu ijoollee ishee san immoo komiin irraa qaba maaliif haguma feetillee taatu haadha keessatti hin qaaneffatina. Haga jecha ijoolleen kun natti saalfatti jettee dubbatte interviyuu san dhaggeeffadhe garaa na nyaatte. Qoy ilmoon akkamitti haadha ofiitti qaaneffatti. Haati isaanii haati ormaa bareedduu yoo dhufte asii maddii teesse haadha ta'e daalattisa siin geechuu abadan. Haati ormaa haadhuma ormaati. Amma mee fakkeenyaaf madaamii fudhanna. Madaamiin haguma feete siif laaftullee, haguma feete si jaallattullee, haguma feete si gootullee qixxee ijoollee ishii siin gootu. Maaliif hin jedhee? Yoo nyaata gaggaarii tokko ijoollee ishiitiif laatte si irraa murtee sii kenniti malee nyaata gaarii san guutuu siif kennuu hin dandeessu. Yoo uffata miidhagaa tokko ijoollee ishiitiif bitte si uffata miidhagaa siin bittu. Waan ijoollee ishiiti gootu siif hin gootu. Haadha kee immoo yoo taate ijoollee ishii keessaa adda siin baastu. Haati haadha. Haati waanuma kamiinuu qabeenya gatii guddaa miliyeenaraan lakkaa'amu keessa hin madaalchifamne haadha jechaadha. Kanaafuu haadha keessanitti qaaneffatinaa jechuun barbaada. Ijoollee amma fakkeenyaaf ijoollee yeroo ammaa dhaloota sooshaal miidiyaa haati keessan iyyeetti taatee haadha warra habtaamii warra aartee asii shaa godhee uffatee minniffatee warqii guuttatee deemu isaan laaltanii haadha keessanitti qaaneffatina. Haati kee ishee warqii bileenara qabdu sanii caalaa haadhuma kee daalattiisantu siif caala. Laman argamtu haati laala. Namoonni yeroo ammaa kana qabeenya laalle artifishaalii addunyaa kana laalle haadhota namoota habtaamii warra artifishaaliidhaan guuttaman warra ispoonjiidhaan guuttaman warra aawumaneerii asiin gahanii deeman isaan laalleet haadhota keenyatti qaaneffanna. Kun tasumaa ta'uu qaba. Warra ilkaan pilaastika artifishaalii dhaabbate laalleet haadha keenyatti qaanofna. Tasumaan ta'u kun. Maaliif haati haadha? Haati waanuma addunyaarra jiru kana kamiinuu hin madaalchifamtu. Waan takkaanuu madaalli hin qabdu. Gatii ittiin madaaltu hin qabdu. Isheen ishuma siif. Kan biraa bakka ishee sii buutu eessumaa oduu dachiif samiin kun garagareeyyuu bakka ishee sii bu'u. Eenyu sii bu'u? Abbaa caalaa kasi jaallatu hin jiru. Abbaa keetu kasi caalu haadha keeti. Mee amma fakkeenyaaf fudhanne ijoolleen kamiyyuu umrii guddaa isaa ta'an xiqqaa isaa ta'anii ijoollee waggaa 18 gadi isaa ta'an 18 ol isaa ta'anii haadhatti icciitii ofii himatu malee abbaatti ni himata. Abbaan waan sodaataniif amma dubartii ijoolleen dubaraafaa jaalallee obaafatte haadhatti ni himti laa. Garuu abbaatti duutee hin baddi malee akka guyyaa san namni sun dhugoomee yookiin jaarsa ergatee guyyaa sargii sun ga'utti abbaatti waan fedhe ta'eetiin fishin jettu. Maaliif haati bakka haati as keessa si qabdi. Waanuma kamiyyuu waan sii ta'us ta'e waan sii hin taanes ta'e si gorsiti malee siin hin loltu laa. Abbaan garuu si caccabsa achitti. Eessan akka gara naageessee siin jedhe daaraa si godhala. Kanaafuu haadhaaf abbaa fi haadha keetillee hin jaalatta. Giin abbaa keeyyuu caalaa haadha keetitu aarsaa guddaa sirraa qaba. Guyyaa jireenyaaf du'a jidduu teessee addunyaa kanatti si fiddi. Guyyaa dahumsaa sana cinqii akkamiitiin akka gara biyya lafaa kanaa si fiddu si rabbii fi ishii qofatu beeka jechaadha. Kanaafuu haadha keessanitti tasumaa qaaneffachuu qabda. Haadha keessan boonsituu jireenya koo ibsituu addunyaa koo waa hunda koo jedhaa gammachiisa waan dandeessanii. Harmee koo
jireenya duraa na fageesse malee osoo bira jiraadhe bakka gammadee wajjin viidiyoo waraabadhee dhungadhee wajjin akka uffattee akka ishiin uffachuu barbaaddutti uffisee wajji jiraadhe natti tola. Garuu jireenya biyya ormaa kun irraa na fageesse. Akkasittis garuu guyyaa takka nyaatan arganne uffatan qabu na dhukkuba beela'een jira dhiphadheen jira jedhee hin himu. Yoo manatti bazza'ee yoo cinqiin tokko natti baay'ate iyyuu ufuma keessa koottan bu'a malee baaseen jedhuun jecha maaliif hin dhiphatti. Nafaana cinqamti waan ta'eef rakkoo koo hin dandeessu. Bakka waa isin gochuu baattu yaadaan dhukkubsa. Mboosi teessee.